nagaa keessanii har'a viidiyoo kana kuwaartaayilii ilaalla. That kuwaartaayiliin kan ilaallu garuu maalidha? For grouped sun kan ungrouped dataadhaaf jechuudha. That for ungrouped dataadhaaf kuwaartaayilii waliin ilaallaa jechuudha. Kuwaartaayilii jechuun maal jechuudha? Kuwaartaayilii kan jennu amma fakkeenyaaf kana daataadha jedhaatii fudhadhaa. Kana daataadha yoo ta'e daataa nuuf kenname kana bakka afuritti qooduu barbaanna jechuudha. Wantoonni nuti ittiin daataa kana bakka afuritti ittiin qoodnu kuwaartaayilii jedhamu jechuudha. Asitti amma fakkeenyaaf daataa kana bakka walqixa afuritti qooduu barbaade asittiin qoodaa asitti fi asitti jechuudha. Laala asitti kan tokko ture kuni bakka afuritti qoodameera jechuudha. 1 2 3 4 bakka afuritti qoodadeera jechuudha. Bakka afuritti daataa kana qooduudhaaf qoodduuwwan yookaan wantoonni ittiin qoodame meeqatu na barbaachise? 3tu na barbaachise jechuudha. Isee kanadha kuwaartaayilii. Isee kana yoo kuwaartaayilii 1 jenne, isee kanaan kuwaartaayilii 2 yoo jenne, isee kanaan immoo kuwaartaayilii 3 jechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf kuwaartaayilii keessatti kuwaartaayiliiwwan sadan kanatu jiru jechuudha. Daataa tokko bakka afuritti qooduudhaaf kan nu barbaachisan kuwaartaayilii meeqadha jechuudha? 3dha jechuudha. Bifa kanaan daataa bakka lamatti qooduu dandeenya jechuudha. Bakka afuritti jechuudha dhiifama. Hayyee kuwaartaayilii ungrouped daataadhaaf yookaan immoo daataa group hin taaneef daataa hin qindeeffamne tokkoo fi akkamitti ilaaluu dandeenya kan jedhu lakkoofsa daataa sana irratti hundoofna. Jalqaba daataan sun ODdha yoo ta'e yookaan immoo mangoodha yoo ta'e jechuudha. If number of data equal to ODdha yoo ta'e maal gochuu dandeenya? Yoo inni ODdha ta'e Q of I hin jenna equal with I times n plus 1 over 4 itemidha jechuudha. Itemii asirra jiru kanatti kuwaartaayilii of I ta'a. I maal isheen? I kan jennu 1 ta'uu dandeessi, 2 ta'uu dandeessi, 3 ta'uu dandeessi jechuudha. Okay? Daala Q1 yoo ta'e I keenya meeqa jechuudha? 1dha. Bifa kanaan jechuudha. I kana finnee ittiin baay'isna inni lakkoofsa daataa keenyaati plus 1 over 4 itemidha jechuudha. Itemii asirra jiru kanatiyyuu maal ta'a jechuudha? Kuwaartaayilii keenya nuuf ta'a jechuudha. This is what if the number of given data is odd. Daataan kenname lakkoofsi isaa yoo odd ta'edha jechuudha inni kun. If the number of given data is uneven, that means n equal to evenidha yoo ta'e lakkoofsi daataa nuuf kenname sana evenidha yoo ta'e ammoo maal ta'a? Qi ni walqixa ta'a jenna jechuudha. I over I times n over 2 jenna plus I times n over 2 tun taane asitti dhiifama asitti 4dha. Asitti 4dha jechuudha. Over 4 plus 1 over 2 jenne z itemidha jechuudha. Itemii asirra jiru kanatiyyuu maal keenya nuuf ta'a jechuudha? Kuwaartaayilii I keenya nuuf ta'a. I keenya 1 ta'uu dandeessi, 2 ta'uu dandeessi, 3 ta'uu dandeessi. Kuwaartaayilii kana kan nuuf ta'u itemii tartiiba kanarra jiru yookaan itemii toora kanarra jirutuyyuu kuwaartaayilii keenya nuuf ta'a jechuudha. This is if the given data is given and this is one is if the given data is what? Odd yoo ta'e isa kana fayyadamna, yoo even ta'e immoo isa kana fayyadamna jechuudha. Example, find Q1, Q2, Q3 and interquartile range barbaadii nu jedha. Dubbii keenya irratti interquartile range maalidha? Interquartile range kan jennu range maaliti garuu range kuwaartaayiliiti. Range kuwaartaayilii jechuun kuwaartaayilii isa guddaarraa isa xiqqaa irrifadha jechuudha. Isinii galee kanaafuu interquartile range walqixa ta'a Q3 minus Q1dha jechuudha. Laata ibsa irratti isin ibsin jaatee fi fakkeenya irratti gaafa hojjennu isiniif galee yaada sirriitti. Hundaafuu amasitti Q1, Q2, Q3 barbaadii nuun jedha. Laata isa kana barbaaduudhaaf daataa kana nuuf kenne jechuudha. Daataa kana nuuf kenne isa kana barbaadii nuun jedha. Daataa kana erga nuuf kenneeti daataa nuuf kenname sana maal gochuu qabna? Jalqaba arrange gochuu qabna.
Okay, in the form of increasing or decreasing order, you know, increasing yookaan tartiiba dabalaa deemu yookaan irrachaa deemuutiin daataa sana jalqaba order gochuu qabna jechuudha. Kanaaf ammoo fakkeenyaaf increasing orderiidhaan daataa kana kaa'adha jechuudha solution jedhee yoo ta'e jechuudha. Inni xiqqaan 6dha. Daaticha tartiibatti gaafa galchinu jechuudha. Kan itti aanee jiru 7dha. 8 yeroo lama jirti. Bifa kanaan jechuudha. Daataa kana ilaaluu dandeenya jechuudha. 8 inni kan biraa 9 12 13 14 15 daataa kana tartiibaan kaa'uun dirqama waan ta'eef jechuudha. 18 19 daataa kana bifa kanaan in the form of increasing orderiidhaan keenya irraa jechuudha. Kana booda lakkoofsa inni keenya beekuu qabna. Maal gochuudhaaf that formula kan fayyadamna jechuudhaaf inni beekuu qabna jechuudha. Okay? Therefore 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Kanaafuu inni keenya wal qixa meeqadha jechuudha 12 dha yookaan 12dha jechuudha. Lakkoofsa inni keenya barreessu. Therefore the formula we have to use is what? The formula of what? Even number. Okay, when in equal to even fayyadamuu qabna jechuudha formula keenya jechuudha. That means kan formula nuti fayyadamnu isa kanadha jechuudha. Maaliif evenidha waan ta'eef formula nuti fayyadamnu isa kanadha jechuudha. Okay, kanaafuu ilaala Qi keenya Q1 Q2 Q3 kan barbaannu. Kanaafuu mee jalqaba Q1 barbaanna. Q1 equal to I times n dha. I keenya meeqadha? I kan keenya 1 dha yaa. 1 jedhamti 1 jenna jechuudha. Times n keenya meeqadha? 12 dha. Okay, 12 jenna jechuudha. Over 4 jenna inni irra. Okay, formula irratti jechuudha. Plus I keenya ammas meeqadha? 1 dha jechuudha. Times 12 dha jechuudha. 1 times 12 over 4 plus 1 jirti jechuudha. Kun asitti immoo that plus 1 over 2 jenna jechuudha. 2's what? Itemidha. 2's kun itemidha amma jechuudha. Okay, that kana booda kun wal qixa maal ta'a? 1 times 2 12 equal to 12 dha. 12 over 4 immoo 3 dha jechuudha. 3 jenna plus kunis 3 plus 1 plus 1 meeqadha? 4 jechuudha. Kanaafuu plus 4 over 2's itemidha jechuudha. Itemii kanatiyyuu quartile 1 ta'a jechuudha. Itemidha jechuudha. Laalaa asitti kana karaa lamaan hojjechuu dandeenya erga as geenye booda jechuudha. That tokkoffaan jalqaba akkas gochuu dandeenya. Kan goona itemiin keenya maal jennee irra 3 plus 4 over 2 itemidha jenneera miti itemidha. Itemii asirra jirudha. Kana walitti dabuu dandeenya. 3 fi 4 meeqadha? 7dha. 7 over 2 equal to 7.5 the itemidha jechuudha. That 7.5 itemidha jechuun maal jechuudha? Jalqaba tokko karaa kana hojjechuu dandeenya. Isee kana jechuun jenna 7 jenna. Laala 7 kana hojjechuudhaaf jechuudha. 7 plus 7 item jechuudha. Plus 1 over 2 into 8th item minus 7th item ta'a jechuudha. Kana jechuun isa kananiyyuu gara kanatti fida jechuudha. Okay? Kana booda kun 7th item irra kan jedhanii barbaanna jechuudha. 1 laala 2 3 4 5 6 7 7 irra kan jiru meeqadha? 12 dha jechuudha. Dhiifama asitti 7 sun taane 3.5 dha deebiin keenya jechuudha. Asitti kan dogongoran dhiifama. That asitti kuni 3.5 dha. 3.5 item dha jechuudha. Kanaafuu isa kana maal goona jechuudha? 3 laala 3 item plus 1 over 2 into 4 item minus 3 item goona jechuudha. That kanaafuu 3 irra kan jiru meeqadha? 3 irra kan jiru 1 2 3 8 dha jechuudha. 8 jennaan plus 1 over 2 into 4 irra kan jiru meeqadha? 1 2 3 4 8 matu jira jechuudha. Minus 8 laala. That this equal with 8 plus 8 minus 18 0. 0 times 1 over 2 0 plus 0 ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu Q1 keenya maal ta'a jechuudha? 8 ta'a jechuudha. Tokko karaa kanaan fayyadamuu dandeenya. Inni kan biraan immoo maal gochuu dandeenya? Asitti kan arganne maal ilaalaa seeqa? Asitti kan arganne 3 plus 4 over 2's itemidha miti kallattiidhaan directly annee walitti hidhuu hin dandeenya jechuudha. 3 irra kan jiru eenyudha? 3 irra kan jiru 1 2 3 8 dha. Okay, plus ammas 4 irra kan jiru eenyuun 8 ma jechuudha. 8 jechuu dandeenya jechuudha. Over 2 dha. This equal with 16 over 2 dha jechuudha. Is equal with 8. Laala. Kanaafuu
That karaa salphaan isa kana walitti hidhuudha jechuudha. Itemii sana inni bifa kanaan fuunee yoo walitti hidhaane caalaatti nu salphata jechuudha. Kana booda karaa sana fayyadamna jechuudha warreen kaan hojjechuudha. Inni kan biraanii Q2dha. Q2 immoo wal qixataa Q times n keenya meeqadha? 12 dha jechuudha. 12 over 4 dha jechuudha. Plus 12 or 2 times 12 over 4 plus 1 over 2 dha jechuudha. That the item dha. The item dha. Item meeqa asirra jiru kanadha jechuudha. That kana booda laala asitti 2 times 12 ni meeqadha? 24 dha jechuudha. 24 over 4 immoo meeqadha? 6 dha jechuudha. Kanaaf this equal with 6 dha jechuudha. Asitti 2 times this 24 dha. 24 over 4 6 dha. 6 plus 1 immoo jirti plus 1 dha jechuudha. 6 plus 1 immoo 7 dha jechuudha. Over jenne choose item dha jechuudha. Okay, that choose item is item taati jechuudha kun. That inni kun kanaafiyyuu maal ta'a jechuudha laala. 6 irra kan jiru annee barbaanna, 7 irra kan jiru annee barbaanna jechuudha. Elementii jira jiru. 1 2 3 4 5 6 6 irra kan jiru 9 dha. That 7 irra kan jiru immoo 2 dha jechuudha. Kanaafuu maal goona jechuudha? Equal to 9 plus 12 over maali ta'a jechuudha? 2 ta'a jechuudha. Is equal to 9 plus 12 jechuun immoo meeqadha? 21 over 2 dha jechuudha. This equal with 10.5 dha jechuudha. Simply bifa kanaan argachuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraa Q3 dha jechuudha. Q3 equal with 3 dha jechuudha. I keenya times 12 over 4 plus 3 times 12 over 4 plus 1 maal jechuudha? Over 2 ta'a jechuudha. Okay, the item isa kanadha jechuudha. Kana booda 3 times 12 is 36 ta'a jechuudha. 36 over 4 plus 36 over 4 36 over 4 plus 1 over 2 ta'a jechuudha. The item dha jechuudha. Item. Okay, kana booda kun meeqa taati? 9 plus 9 plus 1 10 over 2 the item dha jechuudha. Itemii asirra jiru kanadha jechuudha. Okay, isa kana irraanfachuu hin qabnu jechuudha. Kana booda laala 9 irra kan jiru eenyuuni? 10 irra kan jiru eenyuuni? Kan jiru barbaadu jechuudha. Okay, dhannee ilaalla jechuudha. 9 irra kan jiru eenyuudha? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 kan jiru 14 jechuudha. Waan afara kan jiru immoo 15 jechuudha. Therefore maal ta'a jechuudha kuni? This equal with 40 plus 50 over 2 ta'a jechuudha. This equal with 29 over 2 dha jechuudha. This equal with 40.5 dha jechuudha. Okay, daataan keenya Q3 keenya maal ta'e jechuudha? Q3 equal to 40.5 dha jechuudha. Kan biraa kan barbaade nu jedhee maal ture? Inter quartile range dha. Inter quartile range akkuma isin jedhe equal with Q3 minus Q1 dha jechuudha. Q3 keenya akkuma arganne meeqadha? 40.5 minus jenna jechuudha. Minus Q1 immoo meeqa arganne? 80 dha jechuudha. Is equal with 6.5 dha jechuu dandeenya jechuudha. Bifa kanaan inter quartile range keenyas argachuu dandeenya. Inni kan biraa irraa waliin ilaallu decile Q kan biraa quartile ilaalee irra miti decile waliin ilaalla jechuudha. Decile forward ungrouped data dha jechuudha. Ungrouped data ungrouped hin taanee fi decile waliin ilaalla jechuudha. Okay, decile jechuun deck jechuudha. Ilaala deck kan jennee akkaataa akka afaan Giriikitti kan jechuudha miti kan jechuudha. Isa kanarraa kan dhufedha jechuudha. Kanaafiyyuu decile kan jennu daataan tokko bifa kanaa yoo nuuf kenname jechuudha. Daataan tokko bifa kanaa yoo nuuf kenname daataa kana bakka 10tti qoodudha jechuudha. Daataa kana bakka 10tti qooduudhaaf immoo wantoonni nuti ittiin qoodnu 9tu nu barbaachisu jechuudha. Jennee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 laala daataan kuni wantoonni ittiin qoode meeqa isin ittiin qoode kuni 9 jechuudha. Garuu daatichi bakka meeqatti qoode bakka 10 jechuudha. 1 2 3 4
5 6 8 7 9 10 bakka itti qoodamedha. Bakka kudhan kanatti qooduudhaaf garuu qoodduuwwan meeqatu nu barbaachisa? 9 jechuudha. Kanaafuu D1 D2 jedhee amma D9 itti jechuudha kan jiru. Daat kun deessaayiliidha jechuudha. Kanaafuu deessaayiliin daataa qabnu tokko bakka kudhanitti qooduu bakka wal qixaa ta'e kudhanitti yeroo qoodnuudha jechuudha. Ammas daataa nuuf kenname suni nambarii qaba miti. That means baay'ina qaba jechuudha. Baay'ina daataa nuuf kenname sana irratti hundaa'uudhaan maal gochuu dandeenya jechuudha? Deessaayilii barbaaduu dandeenya jechuudha. Okay? Deessaayilii nuti barbaadnu yoo inniin kan keenya wal qixa OD ta'e akkuma kan kwartaayiliitiin wal fakkaataadha jechuudha. Yoo inniin kan keenya OD ta'e maal ta'a jechuudha? DI or deessaayiliin keenya I kan keenya 1 ta'uu dandeessi 2 3 4 amma 9 keessaa tokko ta'uu danda'a jechuudha. OD kan keenya I mean yoo inni keenya OD ta'e DI ni wal qixa ta'a maal I into n plus 1 over 10 dha jechuudha. Kun asitti maaliif dhaniif irra waan ta'eef daataa keenya daataa over 10 goona jechuudha. Z itemii asirratti argamu sanadha jechuudha. Okay, itemii sana bifa kana arganna jechuudha. What about if our n is even? N equal to even yoo ta'e yoo n equal to even yoo ta'e ammoo that DI kan keenya wal qixa ta'a akkuma kan kwartaayilii irraatiin wal fakkaataadha jechuudha. That akkuma kan kwartaayilii irraa goona jechuudha asittis. Kanaafiyyuu I times n over kwartaayilii irratti 4 goona. Maaliif daataa sana bakka afuritti qoodna waan ta'eef. Asitti garuu deessaayiliitti daataa nuuf kenname bakka kudhanitti waan qoodnuuf isa kanas over 10 jenna jechuudha. Plus I jenna jechuudha. Into n over 10 jenna jechuudha. Plus 1 jenna jechuudha. Okay? Over maali taati? Over 2 dha jechuudha guutummaa isaatti. Z itemiidha. Itemii asirra jiru kanatiyyuu that deessaayilii keenya ta'a jechuudha. If n is even, this formula is can be used, and even is odd, this can be used. Okay? Example, find D1, D4 and D7. Daataan kun nuuf kennameera yoo ta'e jechuudha. D4 fi D7 barbaadii nuun jedha. Laalaasti kana barbaaduudhaaf first what we have to do? We have to what? Put this data in increasing or decreasing order. Daataa nuuf kenname kana bifa dabalaa deemuun yookaan immoo bifa hirrachaa deemuutiin kaa'uu qabna jechuudha. Okay? Daataa kana bifa kanaan gaafa keenyu laala asitti xiqqaa gatii value isa xiqqaa irraa kaana jechuudha. Increasing order yoo jenne jechuudha. That value xiqqaan keenya 2 dha akkuma beektan as keessatti jechuudha. Jecha bifa kanaan daataa kana 4 5 6 16 deddeebi'ee kan dhufutu jira. 6 tokko lama jennee daataa kana bifa kanaan kaa'uu dandeenya jechuudha. Okay? That this is 40. Okay? Bifa kanaan kaa'uu dandeenya daataa keenya jechuudha. Bifa increasing order-idhaan. Erga bifa kanaan keenye booda immoo maal gochuu dandeenya jechuudha? Daataa nuuf kenname sana lakkoofsa isaa baruu qabna jechuudha. Inni equal to jennee daataa nuuf kenname sana lakkoofna jechuudha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 daataan nuuf kenname lakkoofsa 30 dha jechuudha. Kana jechuun daataan kun maalidha jechuudha? N equal to even dha jechuudha. Formula even dhaan nuuf kenname sanayyuu asitti fayyadamna jechuudha. Okay? Even yoo ta'e formulaan nuti fayyadamnu maalidha inni irraa? That deessaayilii keessa jechuudha. D I wal qixa ta'a I n over 10 plus I n over 10 plus 1 over 2 itemidha jennee ture jechuudha. 2 itemidha jechuudha. Inni kuni yeroo evanii ta'udha. Kanaaf asitti kan barbaadnu jedhame D1 4 and D7 dha jechuudha. Kanaafuu D4 keenya wal qixa maal ta'a jechuudha? I times n meeqa ture 30 dha jechuudha. That I keenya 4 jedhama. 4 into 13 30 dha jechuudha. Over maali ta'a jechuudha? 10 goona jechuudha. Plus I keenya ammas 4 dha jechuudha. Into 13 over 10 goona jechuudha. Plus 1 goona jechuudha. Okay? That kana booda over 2 jenna jechuudha. Over 2 itemidha jechuudha. Z itemidha jechuudha. Kana booda laalaasti 4 times 30 kan akka gochuu dandeenya kana iyyuu 0 hanga balleessinu 4 times 3 meeqa 12 dha jechuudha. Kanaafuu 12 enna jechuudha. Plus asittis 4 times 3 meeqa dha jechuudha? 12 dha jechuudha. That 12 asii qabna jechuudha. Plus 1 itti dabalamti jechuudha. Kanaafuu 13 taati jechuudha. Iddoon kun immoo that plus 13 over 2 jenna jechuudha. Z itemidha kun jechuudha. Z item.
Kana booda itemii 12ffaarra jiruu fi itemii 13ffaarra jiru walitti daanii lamaaf yoo hirre D4 keenya argachuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu itemii 12ffaa fi 13ffaarra jiru eenyudha? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7 dha jechuudha. 12ffaarra kan jiru 7 plus what about 13th item? 13th item is what? 8. Therefore 7 plus 8 over 2 jenna jechuudha. This is equal with what? 15 over 82 dha jechuudha. This is equal with 7.5 dha jechuudha. That maaltu D4 kan keenya jechuudha. D4 kan keenya walqixa maal jechuudha? 7.5 dha jennee bifa kanaan deebisuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraa kan nu gaafatame D7 dha. That D7 gara argachuudhaaf isa akkuma kana goona. That 7 times 30 over maaliif jechuudha? 10 jenna jechuudha. Plus 7 times 7 times meeqadha? 13 jenna jechuudha. Over 10 plus 1 over jennee 2 jenna jechuudha. Okay? That is itemii ta'a jechuudha. Kana booda asitti ilaala. Isee kana kanaan gaafa balleessinu 21 dha jechuudha. That 21 plus asitti kunis kun gaafa 21 dha. 21 isii qabna miti. That 21 1 immoo isii qabna jechuudha. Plus 1 taati jechuudha. 21 plus 1 immoo 22 dha jechuudha. Over what? Z itemii dha jechuudha. Z item jenna jechuudha. That kana booda 21 irra kan jiru inni lakkoofna jechuudha. Okay? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 15 jennee bifa kanaan gaafa lakkoofnu that itemiin 21 irras 22 irras jiru 9 dha jechuudha. Kana jechuun 9 plus 9 over 2 dha jechuudha. This is equal with 18 over 9 dha 2 dha equal to 9 dha jechuudha. Kanaaf iyyuu D7 keenya walqixa meeqa jechuudha? 9 dha. Jennee bifa kanaan deesaarii keenya argachuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraa kan waliin ilaallu as keessatti percentile. Percentile waliin ilaallu. Percentile for what? For ungrouped data dha jechuudha ammas. For ungrouped data. Data hin qindoofne ammas percentile maal fakkaata kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. That percentile daataan tokko nuuf kennameera jedhu. Kun daataa keenyadha jedhee ati fudhadha. That kun daataa keenya yoo ta'e daataa kana bakka 100tti qooduu nu barbaanne jechuudha. Laala bakka 4tti qooduudhaaf kwartaalii meeqatu nu barbaachisa? 3. Bakka 1tti qooduudhaaf immoo kwartaalii meeqatu nu barbaachisa? 9 jechuudha. Akkuma kana bakka 100tti qooduudhaaf immoo percentile 99 nu barbaachisa jechuudha. Okay, that bifa kanaan argachuu dandeenya jechuudha karaa gabaabaa. That concept isaa kana fakkaata jechuudha. Percentile jechuun daataa nuuf kenname tokko bakka 100tti qooduu jechuudha. Bakka 100tti kukkunnee ilaaluu jechuudha. Daataa nuuf kenname tokko jechuudha. Okay, daataa nuuf kenname kana irratti hundaa'uudhaan that means depending on the given number of data that lakkoofsa daataa kenname kana irratti hundaa'uudhaan ammoo kwartaalii karaa lamaan barbaaduu dandeenya jechuudha. If n equal to odd yoo ta'e jechuudha. Inni yookaan gatiin vaaliiwwan daataa nuuf kenname sana oddidha yoo ta'e kwartaalii nuuf kenname akkuma kan percentile nuuf kenname yookaan percentile barbaannu akka kan kwartaaliitiif desaaliitii waluma fakkaataa jechuudha. Formulaan isaanii wal fakkaataadha. Garaagarummaan isaan qaban xiqqoosee kan percentile irratti 100 goona, kan desaaliitii irratti 10 goona, and kan kwartaaliitti immoo akkasuma 4 goona jechuudha. Kanuma qofaadha malee garaagarummaa namaatu hin jiru jechuudha. Bifa wal fakkaataan kan nu hojjennu. Odd yoo ta'e fakkeenyaaf sanatti maal goona? I into n plus 1 over 100 goona jechuudha. Kan kwartaaliitti isaa 4 goona. Kan desaaliitti isaa 10 goona ammoo laata akkas goona. Z itemidha. Itemii asirra jirudha jechuudha kun kan ta'u jechuudha. And if n equal to what? Even yoo ta'e n equal to even yoo ta'e ammoo maal goona jechuudha? I in n over 100 goona jechuudha. Plus I n over 100 plus 1 over 2 goona jechuudha. Z itemidha jenna jechuudha. That bifa kanaan maal goona? Percentile barbaaduu dandeenya jechuudha. For example, find percentile to 50 from the given data. Find P50 jedhamee amma daataa kanatu nuu kenname yoo ta'e P50 yookaan immoo percentile 50 barbaaduu yoo barbaanne
maal goone jechuudha jalqaba inni yookaan value daataa kana beekuu qabna jechuudha. Daat meeqadha daataan keenya 1 2 3 4 5 6 7 jennee amma xumuraatti daataa jala kaa'udha jechuudha. That's equal with 31 daataan keenya 31 dha jechuudha daataan nuuf kenna. Therefore inni keenya maal nu ta'e jechuudha OD nu ta'e jechuudha. Kana formulaa nuti fayyadamnus formulaa OD ta'a jechuudha. Okay innis wal qixa maal ta'a jechuudha P I keenya wal qixa maal ta'a I into n plus 1 over 100 ta'a jechuudha. Is equal to I kan keenya lakkoofsa persentaalii nu barbaadaa sana 15 jenna jechuudha. Okay into n kan keenya immoo kan nuuf kenname sana 31 dha jechuudha plus 1 jenna jechuudha over 100 dha jechuudha. 0 kana 0 kanaan balleessa. Kana booda that 5 times 31 plus 1 32 dha jechuudha over maaliiti 10 taati jechuudha. Okay bifa kanaanii asii kan shanii meeqadha kuni tokkodha that shanii asii lamadha jechuudha. Kanaaf kun meeqadha jechuudha 32 irra meeqaati jechuudha lama ta'a jechuudha is equal to 16 that bifa kanaan P15 keenya that P15 keenya wal qixa meeqa jechuudha 16 ta'a jennee bifa kanaan persentaalii barbaaduu dandeenya jechuudha.